Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtu ilmaan Oromoo bakka jirtan nutti nageenya isiniif haa baay'atu isiniin jedhe. Akkaataa Facebook page takka delete itti gochuu dandeessan yookaan immoo page Facebook tokko haala isin delete gochuu dandeessan sun agarsiisa. Facebook page ga yookaan page Facebook eega banattanii haquun baay'ee jabaadha. Akkasuma waa hedduu nama barbaachisaa jechuudha. Page Facebook tokko ga haala kamiin akka isin balleessuu dandeessan jechuudha. Isin agarsiisa isiniin jedha. Facebook page eega bantanii kaatanii haquun baay'ee jabaadha. Haala kamiin akka isin haquu dandeessan sun agarsiisa. Warri channel kana hin beekne Abduu Oro ka jedhu kana subscribe gochuudhaan akkasuma like gochuu hin dagatinaa. Video yeroo ilaaltan like hin tuqinaa. Irra baay'ee keessa like hin tuqxanu daawwattanii iftu. Kanaafuu video kana like tuquudhaan eegalaa isiniin jedha. Page Facebook haquudhaan duratti gaa waa hedduu isin gaafata. Password Facebook beekuu dirqama isin barbaachisa. Yookaan immoo password Facebook keessanii beekuu qabdu. Karaa lamaan haquu dandeessu. Google Chrome irraallee haquu dandeessu. Akkasuma Facebook irraan haala kamiin akka isin balleessuu dandeessan sun agarsiisaa jechuudha. Page takka eegabantanii haala kamiin akka isin ofirraa balleessuu dandeessan. Facebook irraan isin kana gochuudhaaf gaa Facebook irra gisintanii haala kanaan isin banaa. Tuqaa sadii ni jirti harka mirgaa irratti yeroo takka inni tuqxu yoo page irra hin jiraanne accounting keessan page irra hin jiru yoo ta'e gara page Facebook irratti jijjiirtu accounting keessan jechuudha. Ka Facebook irraa gara page itti jijjiiruudhaan accounting keessan jijjiiruudhaan haala kanaan gaa eega page dagaltanii kaatanii haala kanaan isin baasaa jechuudha page keessan. Haala kanaan eega isin banee gaa xiqqaa setting kana ni tuqxu jechuudha yookaan immoo ol xaa'uudhaan setting and privacy ka jedhu tuquudhaan setting kana ni tuqxu jechuudha gara fuula duraa deemtu setting kana tuquudhaan setting kana tuqxanii haala kanaan isin banaa ol xaa'uudhaan gaa irraa olee kana ol xaa'uudhaan setting takka ni filattu. Eega ol xooftanii gaa haala kanaan access and control bakka jedhe kana ni tuqxu jechuudha. Access and control bakka jedhe tuquudhaan haala kanaan isin baasa. Yeroo inni haala kanaan isin baase xiyya fiillafiitiin ni jirti barreeffama kana fiillafiitii. Barreeffama kana fiillafiitii xiyya sana tuquudhaan gara fuula duraa dhuftu jechuudha. Yeroo sun dhuftanii as geessan haala kanaan isin baasa. Yeroo isin baase ka ganjallaa kaara godhattu jechuudha. Ka olii kun footoodhaa fi akkasuma nama waan isin sheerii gootan bichaa balleessuu ni fakkaddaadha. Kanaafuu isin ka ganjallaa irra kaa'uudhaan continue ka jedhe kaanii tuqxu jechuudha. Ka ganjallaa irra gochuudhaan ka ganjallaa kana irra kaa'uudhaan gaa continue eega gootanii haala kanaa isin baasa. Hammallee ka ganjallaa kaa tuquudhaan continue ka jettu ni tuqxu. Irraa olee kana barreeffama hedduu isin baasa. Barreeffama kanneen kanaa yoo barbaaddan daawuloodii godhachuu akkasuma transferii waa irratti dalagaa turtan hundaa daawuloodii godhachuu barbaaddaa isin jedha. Asirratti save post in your archiver bakka jedhu kana bakka awwalaa kaa irratti wantoota irratti save godhatte daawuloodii godhachuu barbaaddu isin jedha. Daawuloodii godhachuu barbaaddan gara fuulduraa deemtu asirraan akkasuma asirratti illee download information anki warratti dalagaa turte download godhaa. Kabraa illee asirratti transfer yookaan immoo dabarsi gara Facebook page kabraatti dabarfadhu keessa jira copy godhiti. Kanaafuu isin kana hunda ganjallaa continue ka jettu ni tuqxu jechuudha. Haquu waan barbaadaniif continue ka jedhu kana ganjallaadha ni filattu jechuudha. Yeroo isin filattan haala kanaan isin banaa. Yeroo dhufee haala kanaan as gahee haala kanaan isin agarsiisa jechuudha. Delete your page, please enter your password isin jedha. Amma fakkeenyaaf page dha kan hin balleessaa jiru garuu asirratti page badee Facebookin bichaan hafaa jechuudha. Yookaan immoo page isaanii haqxuu Facebook tafaa jechuudha. Page please enter your password Facebook itti keessa dagalchuu qabdan jechuudha. Password Facebook keessanii asirra naquu qabdu jechuudha. Password Facebook ittiin banattan yoo beektanii password isaa asirra naquudhaan gaa gara fuula duraa deemtu password Facebook keessanii ni naqxu. Asirraa yoo wallaaltan immoo haala password Facebook itti jiran yeroo hedduu agarsiisan jira. Haala kanaan gaa password Facebook eegatti naqxanii continue gochuudhaan gara fuula duraa deemtu. Eega deemtanii haala kanaan isin baasa. Maqaa page keetii haala kanaan baasa. Delete OMN medias page and information yookaan immoo page media kana haquu barbaadda isin gaafata. Page takka badeen ture sanan balleessaa jira. Page kana haquu barbaaddan continue ka jedhu ka tuqaa deebi'aadha yookaan immoo cancel ka jettu kan ganjallaa kana tuquudhaan haquu dandeessu isin jedha. Yeroo isin continue ka jettu kana tuqxan delete isin baasa. Maqaa page keessanii of profile keessan. Page kun baatii takka asii yookaan immoo baatii tokko asitti deeffachuu hin dandeessu isin jedha. Akkasuma baatii takka guyyaa 30 asitti hin deebi'u yookaan deeffachuu hin dandeessu isin jedha. Kanaafuu haala kanaan asirra tuquudhaan delete page ka jette kana yoo tuqxan delete ta'a jechuudha page keessan. Asirra tuquudhaan delete page ka jedhe kana setting keessaallee account isaa ni badaa jechuudha. Bakka kana tuquudhaan gaa page bilbilarraa haquu dandeessu jechuudha page keessan yoo haquu barbaaddan haala kanaan password isin gaafata. Password eega isin gaafate page keessan delete godhaa Facebook bichaatti galaa jechuudha. Haala kanaan Facebook bilbilarraa qabdan bichaatti galaa page badee jechuudha.
Kanaafuu haala kanaan peejii takka eegabantanii kaatanii balleessuu dandeessu isin jira. Haala kanaan ofirraa haquu dandeessu. Viidiyoo kan keessaa waan isin galuu deebi'u jiraatu komentii naa kaa'uu hin dagatina. Barnootaan keessaa jechuudha. Akkasuma viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Akka nama hedduu bira gahu laayikii tuqa. Rabaayeen keessan sabskraayibii hin goone sabskraayibii gochuu hin dagatina. Barnoonni har'aasumatti dhaabbata hanga walitti deebinutti nagaan tura.